السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان رمو أكم جرتو نجيا كيسني نجيني كي كان كبجا كان جارلا كان أنير رابور كبكم جرتنتي اسم هاجيش تمساسك التي رجرا سينا مي فيديو كان شير ولفقودا بغنا جان دفتن هندي كيسانو هردفتوتا كينيا في داوتوتا كينيا كبجمو جدو كنا برومسا أدكوني توري تورتي يرو ديرا بودا أرى ولتي ديبني جرا سببني برومسا سنرا أدكوني لمي كينيا سبا كينيا كان كيفي لفساني رابقاني rakkachaa jiran kana cinaa dhaabbachuun gruppii ijaarree gargaaruudhaan waan tokko godhuudhaan kanumaan biizii taane kanaaf isinirraa banne jechuu jidduu kana arraa walitti deebinee jirra. Arraa barumsa hedduu namatti tolu kan baay'ee namoonni hedduun barbaachisaa ta'een tokko qabadheetiin isin dhufe barumsa irraa kana kan isiniif qopheessu ana obboleessa keessan Obsaa Ahmadiin akkuma duraan YouTube channel Obsaa Tiknoo irratti isiniif qopheessu akkasumas Facebookii waahila kiyya barsiisaa Oromoo app barumsi arraan tanaa barumsa duraaniitiin adda wanti barumsa duraaniitiin adda godhu waa'ee Facebook irratti xiyyeeffata. Barumsi irraa kuni namoonni baay'een yeroo ammaa kana Facebookni isaanii duraa gubachuudhaan kan baay'ee rakkachaa jiru. Keessattuu namoonni filaawara 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 gara filaawara 100,000 qaban Facebookiin jalaa gubatee hiriyoota hedduu erga horatan booda haariyaatti Facebooka alif ja'anii jalqabarraa Facebooka akka haariyaatti banachuun hedduu nama jibbisiisa. Facebookuma duraan qaban kan hiriyoonni kee irratti si beekan santu gaariidha. Namoonni hedduun Facebooka duraan gubachuu rakkachuu kana nutis arginee waan kana rakkoo kana jala deemuudhaan qorannee maal irratti Facebookiin akkana gubata sababa maaliitiin sirritti qorannee waan kana jala buunee furmaata isaa arginee jirra. Irra kunoo viidiyoo isin biraan gahuu fi sirritti na hordofaa hiriyoota keessaniif lammii keessaniif saba keessaniif warra akka keessanitti afaan Oromoo dubbatuuf dabarsaa sheer godhuun kafaltii tokkoon kafaltanii waan sabandii keessatti sheer gootan garuu hiriyoonni keessan lammiin keessan sabni keessan viidiyoo kana sababaa argee laaleen Facebook isaa sirreeffatee irraa fayyadamuu danda'a jechuudha. Mata dureen barumsa irraan tanaa Facebooka si jalaa cufame, Facebooka buluuk si jalaa ta'e yookaan riimoof si jalaa ta'e akkamitti akka deeffattu isin agarsiisuu fi hanga xumura sagantaa kiyyatti obsaan na waliin turan afeerraa kiyya osoon barumsatti isinin dabarsineen dura warroonni hanga ammaatti YouTube channel keenya subscribe godhin akka YouTube channel keenya subscribe gootan kabajaan isin gaafadhu. YouTube channel keenya subscribe godhuudhaaf jalqaba YouTube irratti daawwatanii sanbooda asirra dhuftanii Obsaa Tiknoo jettanii barreessitan. Obsaa Tiknoo erga Obsaa Tiknoo jettanii barreessitan asirratti yeroo tokkoof cuqaastanii sanbooda bakka subscribe jettu kana yeroo tokkoof achi booda qastii kana irratti tuutanii jechuu yeroo tokkoof. Kana yoo gootan viidiyooleen nuti dabarsinu akkuma nuti post gooneen akkuma nuti YouTube channel keenya irratti maxxansineen notificationin isin biraan gaha
barumsa nuti dabarsinu haaluma salphatti irra galtanii irraa barachuu dandeessan. Okay, YouTube channel Waahila Kiyyaa Barsiisaa Oromoo App kan isaatis barsiisaa Oromoo App jettanii search gootanii san booda kunoo kana yeroo tokkoof akkasumatti irratti cuqaastanii subscribe kan jedhu bakka diimaa kanarratti barreeffama diimaa kanarratti dhootan san booda notification yeroo tokkoof cuqaastan san booda viidiyooleen nuti asirra maxxansinu yeruma nuti maxxansineen isin bira gahaa jechuudha. Gara viidiyoo 66 asirratti maxxansinee jirra. Irra dhuftanii irraa barachuu dandeessan YouTube channel keenya isiniif banaadha keessanii kan Oromooti jechuudha. Okay, kallattiidhaan amma gara barumsaatti isin dabarsa. Okay, Facebook kiyya kana kunuuti gubatee jira jechuudha. Facebookin kiyya kun narraa gubatee jira, amma deebisuuf hin deema. Haalaan itti deebisu kana sirritti na hordofaa, turtiin keessan ammallee na waliin haa ta'u. Okay, mee emailaanin isinitti agarsiisa akka sirritti isiniif galu. Karaan isinitti agarsiisu kana sirritti hordofnaan dhibbaa dhibbatti Facebooka keessan kan gubate deeffachuu dandeessanii jechuudha. Okay, mee emaila kiyyatti galcha. obsaorotechno@gmail.com. Kuno akkuma argitan kana obsaorotechno@gmail.com. Passwordin kiyyas obsa oromoo jaa. Okay, login gubatee jira jechuudha. Akkuma argitan kana Facebookin kiyya gubatee jira jechuudha. Amma Facebookii gubate kana niin deebisa, sirritti na hordofa. Get started gootan erga get started irratti cuqaastan booda haala kanatti isinii fida. Upload photo of yourself, photo profile keessanii itti guuttanii jechuudha. Okay, photo profile kiyyaa isa kan isinitti argisiisa kunooti. Kanaa jechuudha photo nama biraa yoo irra gootan yeroo sanitti December isin irraa ta'a. Facebookin keessan remove ta'a, ID isin gaafata. Dirqama photo profile keessanii filachuu qabdan. Okay, photo profile kiyya size isaa wal qixxeessuun dirqama. Okay, kana buufattan jechuu Play Store keessa seentaniiti. Maal jettanii barreessitan? Redance photo size kajuu kanarratti dhootan jechuudha. Isa kana irratti cuqaastan, isa kana gabbuufatan jechuudha. Uninstall godheetiin jira, isinis uninstall gootanii gabbuufatanii. Okay, ani open jeesee nutu narraa eegamu. Suuraa profile kiyyaa saniin amma saayiza akka Facebookin fudhutti saayiza isaa wal qixxeessa. Okay. Kunooti suuraan isa kanaa jechuudha. Suuraan profile kiyyaa kunoo isa kana yeroo akkanatti bakka select kan jedhu yeroo tuutanii irratti dhootan booda as dhuftanii redance kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. Erga achirratti tuutan booda kunoo 640 irra gootan 479 640 asirra godhuu qabdanii jechuudha. Kunoo erga kanarra gootan booda as dhuftanii bakka tuqaa kana tuttuqaalee sadeen kanarratti cuqaastan. San booda save as kan jedhu kanarratti tuutan. San booda as dhuftanii save kan jedhu kanarratti cuqaastan.
suuraan san seef nuti jira jechuudha. Amma gara feesbuukichaa deemeetiin suuraa irra galcha. Okay, asirratti hin tuqa. Obsaa akkuma roofutti obsaa Oroo tekno paaswordiinis obsaa Oromoo kunooti achi booda login jettanii seentanii jechuudha. Achi booda get started. Haala kanatti isiniif baha. Okay, san booda suuraa saayizii isaa wal qixxeessitan san choose file bakka jedhu kana cuqaastanii suuraa san fudhattanii kuno suuraan san isa kana irratti cuqaasinaa jechuudha. Erga akkanatti suuraa irratti cuqaasne suuraa profaayila keenya san booda continue bakka jedhu kanatti cuqaastu. Kunooti akkuma argitan kana fudhatee jira jechuudha. You can't log in right now. We will get in touch with you after we reviewed your photo. You will now be logged out of Facebook as security persuasion. Okay, erga akkanatti isiniin dhufe booda okay jettanii keessaa baatan jechuudha. Erga keessaa baatan booda akka haariyaatti iimeelii fi paaswordii keessan itti neetanii seentan. Daqiiqaa muraasa booda isinii banuu danda'a yookiin sa'aatii 24 booda yookiin sa'aatii 72 booda dhibbaa dhibbatti isiniif gadhiisaa jechuudha. Haala kanatti tartiiba amma isin agarsiise kana osoo hin dogongorre tartiiba kana sirritti hordoftanii haala kanatti yoo gootan feesbuuka keessan salphumatti deeffachuu dandeessanii jechuudha. Hiriyoota kiyya viidiyoo kana sheer waliif godhaa. Dhugatti ijoollee hiriyoonni kiyyaas baay'ee kan hin beeku fi kan hin qaamaan hin beekne fi kan hin beeku baay'een isaanii waa'ee feesbuukiin jalaa gubachuu kana haalaan rakkachaa jiru. Viidiyoo kana akka biraan geessan isinitti dhaabadhaa jechuudha. Okay, amma okay jettanii keessaa baatanii erga keessaa baatan booda akka haariyaatti seentanii jechuudha. Daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenya feesbuukii roofuu profaayil pikcharii irratti galchine san kan gubatee deebisuudhaaf profaayil pikchar irratti galchine san amma irra akka banamee waliin laalla hanga xumura sagantaatti ammallee turtiin keessan nu waliin haa ta'uun isinin jedha. Okay, feesbuukii roofuu san itti galchina iimeelii fi paaswordii isaa. Kunoo kana obsaa oroo tekno@gmail.com obsaa oromoo kana ture. Amma akka banamee fi akka hin banamin yaallaa jechuudha. Feesbuukiin erga sirraa gubatee haala roofuu isin agarsiise kanatti profaayil pikcharii suuraa isin profaayil irraa qabdan san kaaftanii saayizii isaa wal qixxeessitanii erga feesbuukiif ergitan booda tokko ture daqiiqaa muraasa booda isiniif banamuu danda'a. Yoo isin hin banamne
sa'aatii 24 keessatti isinii banamuu danda'a. Yoo sa'aatii 24 keessatti hin banamin sa'aatii 72 keessatti ni banamaa jechuudha. Yoo isin haala amma isin agarsiise kanatti seera isaa guuttanii sirritti karaa amma isin agarsiise kana hordoftanii haala kanatti kan itti ergitan ta'e feesbuukiin keessan dhibbatti shakkii tokko malee isiniif deebi'a. Yeroon inni itti deebi'u erga isin itti ergitan tokko dhaabbattanii isiniif deebi'uu danda'a, yookiin sa'aatii 24 booda yookiin sa'aatii 72 booda isiniif deebi'uu danda'a dhibbatti shakkii tokko malee. Garuu yoo profaayila nama biroo fuutanii itti ergitan feesbuukiin san disembalid taha, gonkuma hin deebi'uu jechuudha. Hanga ID keessan itti ergitan takkatti isiniif hin deebi'u. Your account has been disembalid taha jechuudha. Facebook irraa remove taha. Garuu yoo profaayilii ati Facebook keetirraa qabdu yoo itti ergite siif deebi'aa jechuudha. Okay, mi amma kan roofuu na jalaa gubatee suuraa profile picture kiyyatti ergisan akka deebi'emu hin deebine yaala. Yoo amma hin deebines sa'aatii 24 booda yookiin sa'aatii 72 booda akka deebi'u dhibbatti nan amana. Okay, mee login goonee laalla jechuudha. Waaw, deebi'ee jira jechuudha. Akkana taanaan ni banamaa jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtanii Facebook yeroo fuula jalaa guute photo profile picture kiyya erginaan naaf deebi'ee jechuudha. Dirqama garuu dirqama profile picture keessan kan duraan Facebook irraa qabdan save godhatanii galerii keessa qabaachuun dirqama ta'a. Suuruma profile irraa jiru san itti ergitanii jechuudha. Kunoo Facebookiin kiyyuma kan duraan itti fayyadamu. Kunoo Facebook haarii osoo hin taane akkuma argaa jirtan Facebook makiyya kan duraan na jalaa gubate waan isaa itti ergee deebi'ee jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan hiriyoonni kiyya akkasumatti jiraa jechuudha. Kunoo kanuma dhibbatti karaan amma isin agarsiise kanaan yoo sirritti hordoftanii haala kanatti godhatan dhibbatti isiniif deebi'a. Hordoftoota keenya viidiyoolee nuti akkuma duraanitti hiriyoota keessaniif sheer godhaa biraan gahaa. Dhugatti kana namoota hedduu hedduu cinqamaa jiranitu jira. Viidiyoo kana yoo sheer gootanii biraan geessan kafaltii takka hin kafaltanii, yoo sheer gootanii biraan geessan irraa fayyadamanii Facebook isaanii san deeffachuu danda'an. Keessattuu jidduu kana Facebook warroota filaawara hedduu qabu dura gubachaa akka jirru argaa jirra. Nutis waan kana jala buunee qorannee rakkoo maalirraa akka ta'e sirritti furmaata isaa argine kunoo viidiyoodhaan isin bira geenyeeti jirra. Dhugatti Facebook guddaa tokko kan filaawara 10,000 yookiin 40,000 50,000 Facebook guddaa hiriyoota hedduu yeroo uummattee yeroo akkasii si jalaa qubate hedduu sammuun keessi jeeqama, waan hedduu nama dhiphisu. Haaluma amma isinitti agarsiise kanaan karaa kanaan sirritti yoo hordoftanii itti waan itti fayyadamtan isiniif deebi'a jeetiin yaada.
daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenya kabajamoo barumsi irraa dabarsinee kan asumarratti xumuramu taha. Ani hanga ammaa kan isin waliin ture Obsaa Ahmadiini barumsa teknooloojii biroo waliin hanga walitti deebinu turtiin keessan nagayaan nuuf tura.